Uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya hambaa jirtan maraaf dhaabbanni dubartoota Oromoo Addooyyee labsii 1113 muraa 2000 irratti hundaa'uun ajeensii dhaabbata siivilii hawaasummaa federaalaa Itoophiyaa irratti galmaa'ee sochii irra kan jiru dhaabbata biyya keessatti hundaa'edha. Ijoo hojii dhaabbatichaa keessa rakkoolee dinagdee, siyaasaa, hawaasummaa irraan kan ka'e dubartoota dandeettii adda addaa qabanii nama isaan gargaaru hin qabne gargaaru. Itti mirga namoomaa fi rakkoo dubartootaaf daa'immanii irra ga'u hambisuuf qaama dhimmisaa laallatu waliin hojjechuu. Dubartoota qolqalbiin miidhaman kunuunsuuf gorsa barbaachisu kennu. Aadaa dagataman yookaan badan barbaaduu fi kan jiran jajjabeessuun kaayyoo dhaabbatichaati. Kanaafuu dhaabbanni dubartoota Oromoo Addooyyee guyyaa dubartoota addunyaa bitootessa 8 yookaan maarchii 8 sababeeffachuun daa'immaniif dubartoota balaa uumamaaf namtolchee miidhaman guyyaa kana sababeeffachuun gargaaruu barbaada. Maarree namoonni uummata keenya bira dhaabbachuu barbaadan yaadaaf waan dandeessan maraan akkasumas karaa lakkoofsa baankii dhaabbata dubartoota Oromoo Addooyyee baankii hojii gamtaa Oromiyaa lakkoofsa herreegaa 1000 duwwaa 6 duwwaa duwwaa 83 duwwaa 49 baankii Oromiyaa lakkoofsa herreegaa 441 93 43 80 duwwaa 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 1 baankii Awwaash lakkoofsa herreegaa duwwaa 132 24 49 24 47 duwwaa duwwaatiin nu waliin hojjechuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataaf duwwaa 9 61 26 48 26 yookaan duwwaa 9 61 26 54 26 karaa toora feesbuukii dhaabbata dubartoota Oromoo Addooyyee akkasumas toora imeelii dhaabbatichaa addooyyeeoroowoman 2020@gmail.com quunnamuu dandeessu. Dhaabbata dubartoota Oromoo Addooyyee.